Aadaa Oromoo keessatti Oromoon orma barsiifatee moggaafatee Oromoo godha malee qaccee ofii nama ofii Oromoon godhu. Ani gaa dhaladhee waggaa 14-15 keessatti waggoottan 29-30 darbeef maqaa Oromoof dhimma Oromoof waa'ee Oromoof hin qabsaa'aa jira. Amman dhufee muummicha ministeeraa ta'etti guyyaa tokko mamii komii akkasii dhaga'ee hin beeku. OBN jalqabarraan jira Oromoo waan ta'eef isin gaggeesseera isin leenjiseera Oromummaan koo gaaffii ta'ee ka'ee hin beeku. Amma eeganii muummicha ministeeraa ta'e asitti namoonni yaada guguddaa burqisiisuu hin dandeenye, namoonni siyaasa adeemee injifannoo fiduu danda'u kallattiidhaan bocuu hin dandeenye hoodal akkasii kaasanii akka dubbatan nan dhaga'a. Haa ta'u malee dhaloonni koo dachii Oromiyaa keessa abbaa fi koo Oromoodha. Oromoo duwwaa osoo hin taane qonnaan bultoota baadiyyaa keessatti dhaladhee guddadhee bashaashaa jechuun egaa gandas miti. Biyya nan dhaladheetti guddadhe televezyiiniin hin jiru, ibsaan hin jiru, daandiin hin jiru. Oromoo masa qulqulluuti jechuudha. Haa ta'u malee Oromummaan dhiigaan duwwaan mirkanaa'u, gochaan mirkanaa'u. Ani Oromummaa koo gaabbii an Oromoof qabu of kennee qabsaa'ee jaalawwan koo wajjin injifannoo fidee eenyummaa ofii dhugoomsee hin jira. Kana akka haaraatti kaasuudhaaf baay'ee rakkadhu. Haa ta'u malee eega dubbiin akkasii kun ka'ee baay'ee na dhibeetu jaarsa tokko naannoo keenya biyya keenya kan dhufan argadheen dheenyetti dubbiseen ture. Maaliif akkas ta'a namni keenya waan ba'ee waan ol ka'e tokko cabsuu irratti xiyyeeffata. Ijaaruun barbaadu waa'ee Oromummaaf amma kana dhamaanee qabsoofne akkamitti gaaffii godhaa kan jedhu kaaseen ture. Maaliif abbaan koo akka carraa ta'ee Oromummaa duwwaa osoo hin taane jecha guutuu lama Amaariffaan dubbachuu hin danda'an. Akkam oolte fayyaa keenya jechuu Amaariffaa hin danda'an. Armeen kiyya lamaan dubbatu. Abbaan kiyya garuu Amaariffa cirumaan danda'an waan isaan beeku. Kanaan itti arrafamaa guddanne. Gaaffiin akkasii uummanni na beeku, uummanni na guddisee akka hin qabaanne nan beeka. Haa ta'u iyyuu malee garuu aadaa gadhee waan ta'eef deebii deebisuu barbaada. Jaarsa kana gaafadhu waan dinqii naa kaasan. Kuni koo waan haaraa mitiin biyya keenyatti keessattuu uummata keenya keessatti akka haaraatti dagaagaa dhufeeraa naan jedhan. Maali jennaan biyya keenyatti namni tokko ka'ee suuqii xiqqoo tokko kiyooskii wayii banannaan namichi kun halkanii waraabessa rabee gulufaa oolaa, sassaabduu qaba, qarshii namaa sassaaba, mana warra beektotaa deemaa qalaa oolaa jedhanii maqaa baasuu fi namni xiqqoo waan fooyyee hojjeteennaan waan gaarii hojjeteennaan hojjetee dadhabee fide jechuurra halkan gulufee waraabessa rabee sassaabee akkaataa kanaan qabeenya horate jechaa guddanne waan ol ba'e hin jaallannu. Waan bareedee waan ol ba'e gaafa agarru keenya gochuu caalaa dhiibnee kan Oromaa goona. Isatu guddatee sirratti qaqqabe. Hanga amma nama nu keessaa ba'e muummicha ministeeraa ta'e waan hin qabaanneef as geenyetu waan si agarreef akkas goonee naan jedhan. Baay'een dinqisiise yaada isaanii. Jaallee biraa wajjin gaafa kaasnu inni immoo dhugaa isaaniiti garuu waan tokkotu badeedhe. Muummicha ministeeraa gaafa taatu akkas ka'e malee Oromiyaa irrattis dubbiin akkasiitu jira. Gaafa Kumaa Dammaqsaan dhufu Oromoo miti. Gaafa Muktaar dhufu Oromoo miti. Gaafa Abbaadullaa dhufu Oromoo miti jechuun haaraa miti. Nama ol ba'ee gaggeessummaa irratti xiyyeeffatee hojjetu gargaartee akka hojiinsaa fiixaan ba'ee firii buusu caalaa cabsuutu baay'ata kan jedhu naa kaase. Wanta akkasii kun Oromummaa eenyumtu naa kennu narraa fudhachuu hin danda'u. Oromummaa koo bareen qabsoon uummata Oromoo gurmaa'ee tokkoomee injifannoo akka fiduuf warra qabsaa'an keessaa isa tokko. Tooftaan qabsoon uummata Oromoo fiixa ba'uu karaa kam kan jedhu warra boca keessaas tokko ana. Har'a ga'ee namoonni ani leenjise, namoonni ani qopheesse, namoonni tooftaa kanaan moona akkaataa kanaan moona karaatti agarsiise Oromummaa koo gaaffii keessa galchuu hin danda'ani. Oromummaan koos hundaa ol kan na boonsu, hundaa ol kan na gammachiisu,